Kun qophii gola seenaa Al-Hidaayyaa irratti isiniif dhiyaatu. Biyyi keenya biyya ulamaa'otaa fi awliyoota hedduu of keessaa qabdudha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya, lafa gabroonni Rabbii gaggaariin irra turan hunda irratti argamne daawwachuun hin danda'amu. Haa ta'u malee keessaa haga Rabbiin nuuf laaffise deemnee ziyaarree barakaa barbaaduun barbaachisaadha. Kanaafuu imala keenya guyyaa har'aatiin godina Jimmaa aanaa Sokorruu ganda Geebjiroo harimaa Sheekota Geebjariyyiitti argamna. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan dhaamsa keenya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا هردفتوتا الهداية الجماعة. إجا أكما داونا حضرا مشايكوتا غرغرا ديمني إسن داوچيسا توري حرمو غورينا جمع أنا سوكرو غند جيبجرو حضرا شيكوتا جيبجريي يوكا مو حريما شيكوتا جيبجريي جرمودان كان بيكمو إدو سينك أبيسا إدو حضرا جتودا أچيتي أرغمني جرا كنو حالما ilaaltanu kanaan sagantaa ihtifaala yookaan immoo sagantaa mawlidaa ka waggaa waggaan gaggeeffamu dasitti jira. Akkasumallee masjiidni seena qabeessa hadaraa sheekotaa keessatti argamu as jira. Maal akka fakkaatu seennee waliin daawwannaa haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turan affeeraa keenya. Wassalaamu alaykum. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا محمد. نزل عليه جبريل 400 مرة و20,000 مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا محمد. تناولت لمولده الجبال والأملال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Sheekonni Geebjariyyi maqaan isaanii Sheekh Bashiir ibnu Sayyid Malsabo yoo ta'u, kan isaan ittiin beekaman ammoo Sheekota Geebjariyyiiti. Sheekonni Geebjariyyi nama guddaa akkaan sodaa Rabbii qabanuu fi ilmiidhaan alatti waliyyoota Rabbii gurguddoo keessaa isaan tokko akka turan seenaan ragaa ni baha. Hayyee egaa daawwattoota keenya sagantaan daawwannaa keenya akkuma itti fufetti jira. Amma immoo keessummaa tokko qabadhee isinii dhufe. Innis obboleessa kiyya maqaa isaallee isinitti himuudhaan waa'ee seenaawwan qe'ee kanaa tokko tokko hanga beekurraanis nu biraan gaha. Mee assalaamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. Maqaan keessan nutti himuudhaan inshaallah waa'ee qe'ee kanaa seenaawwan qe'ee kana keessatti gaggeeffamaa turan akkasumallee sheekonni illee nama akkamii akka turani nu biraan geessu jalqaba irratti maqaan keessan eenyu? Ayyee mashaallah maqaan kiyya Maziid Haji Khaazimin jedhama. Mee sheekonni Geebjariyyiin egaa nama baay'ee sadarkaa guddaa qabu akkasumallee seenaa keessatti nama waa baay'ee ummata hawaasa muslimaa bira seenaa jabaa qaban jechuudha. Mee seenaa isaanii keessaa hadaraa kana keessatti sheekonni nama akkamii akka turan mee gabaabsaatiin nu biraan ga'a? Akkuma beekamu hadaraan kun kan inni ture jalqaba Geebjariyyil awwalii fi Geebjariyyil saanii jechuudhaan beekamani. Kan jalqaba asirra taa'ee Geebjariyyil awwal kan maqaan isaanii Sheekh Bashiir jedhaman jechuudha. Isaan biyya Guraagee yookaan hadaraa Abreetiyyiitti qara'aniiti kan isaan dhufanii jechuudha. Isaanumti erginaan dhufanii asirra taa'anii sana booda isaan umrii isaanii guutuu ilmii Rabbii barsiisaa turanii sana booda gama akiraa deemanii akkasitti
ilmi isaanii Haji Kaazim ka jedhamanu sana booda bakka isaanii bu'anii isaanillee nama akkaan taqwaa rabbii qabu nama sodaa rabbii qabu jechuudha nama halkaniif guyyaa jechuudha diiniidhaaf laffa'u umrii isaanii guutuu jechuudha diinii kana barsiisaa kan turan jechuudha. Akkuma beekamu as keessatti kana dura jechuudha darasaan kumaatamaa kan lakkaawamu kan ganama sa'aatii sadiitti bahanii jechuudha osoo waa tokkollee nyaata tokkollee hin jedhiniin jechuudha asrii salaatanii jechuudha kan isaan gama mana isaaniitti deebi'anu akkasitti jechuudha ilmi barsiisaa turanii namallee karaa sodaa rabbiitti karaa diinii rabbiitti jechuudha aalima fanniin hundi irraa burqaa ture ulamaa hedduullee kan isaan oomishanii akkasitti umrii isaanii guutuu nama diinii dhaabbataa ture jechuudha. Waa'ee masjiida kanarraa masjiidni kun kan citaadhaan ijaarame kun umurii meeqa akka lakkoofse ni beektu? Umriin isaallee hedduu dheeraadha yeroo himamu zabana diigamee haaromfama malee kan ijaarame zabana mootii Abbaa Jifaar sana keessa zabanuma Sheek Bashiir sana jechuudha kan inni ijaarame umriin isaa xiqqoo dheeraadha gin immoo haaromfamaa ture erga isaan gama akiraa deemanii marsaa tokkoffaa haaromfamee jira akkasitti immoo yeroo inni gara duuka'u yookaan dadhabuutti deeme citaan isaa kan haaromfamu jechuudha yeroo inni dadhabe jechuudha. Daawwattoota keenya haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan ammallee affeerraa keenya qe'een kun egaa akkuma ilaaltanu qe'ee baay'ee seena qabeessa akkasumallee iddoo ilmiin diin baay'inaan irraa baratamaa ture akkasumallee qe'ee ulamaa'onni dabareedhaan walitti daddarbanii hadiraa kana qabanii ittiin uummanni illee irraa fayyadamaa jiru jechuudha. Maaliif jennaan hawaasni naannoo garaagaraarraa waggaa waggaadhaan yaadannoo ayyaana dhaloota ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam sababeeffachuudhaan asirratti wal gahanii kan du'aa illee godhanu kan salawaata buudhanu kan zikrii zakkaranu kan sagantaalee garaagaraa asirratti gaggeessanu jechuudha. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Sheekonni geebjariyyiin jalqaba biyya Guraageetti hadaraa Abreetiyyii irraa ilmii hedduu akka baratantu himama. Ergasii ajajaan naannoo kana dhufanii akka qubatantu dubbatama. Sheekonni geebjariyyi aalima guddaa biyya Jimmaa kan sheekota Shiroo jedhamuun beekaman irraahis ilmii bal'aa akka baratantu himama. Waliyyii beekamaa kan Saddeeqiyyii jedhaman waliin shariika akka turanii fi sheekota Shiroo irraa akka waliin baratantu himama. Daawwattoota keenya sheekota Shiroo jechuun kan muhaddisni zamana keenya hayyuchi addunyaa kana Sheikhul Islaam Sheikh Abdullahi al-Harariin Harar irraa ka'anii nahwii irraa barataa turanidha. Radiyallahu anhum غفر الله لهم ولوالديهم وأمدنا بأمدادهم. جما شيكوتا geebjariyyii yoo deebinu isaan sheekota Saddeeqiyyuu jedhamanuu waliin saahiba cimaa akka turantu himama. Deemuunis wal ziyaaraa turan. Egaa daawwannaan keenya akkuma itti fufetti jira ammallee hadiraa geebjariyyii daawwachuutti jirra. Amma immoo gara qabrii geebjariyyii tokkoffaa fi lammaffaa bakka isaan itti argaman maqaamni isaanii maal akka fakkaatullee seennee walumaan daawwannaa walumaan ziyaarra nu faana turaa isiniin jira. Wanni sheekota geebjariyyii adda godhu waan hunda caalaatti waajiba rabbiitiin dhaabbachuu isaaniiti. Innis ilmii diin kan rasuula irraa daddarbee isaan gahe kana ummata barsiisanii dukkana wallaalummaa keessaa baasuudha. Haaluma kanaan sheekonni geebjariyyii ulamaa'ota irra naanna'uun erga ilmii bal'aa waraabbatanii booda barsiisuutti gadi taa'an. Umrii isaanii guutuu ilmii diin barachuu fi barsiisuudhaan dabarsan. Waa'ee majlisa ilmii isaanii ilaalchisee yoo dubbanne baay'inni darasaa hadaraa kana keessatti barataa ture nama kumaatamaan lakkaa'ama jechuun warri seenaa isaanii himan ragaa ni bahu. Booda gaafa ofii dadhabanis ilmi isaanii kan geebjariyyii lammaffaa yookaan Sheikh Haji Kaazim jedhamuun beekaman bakka isaanii bu'uun majlisa ilmii qabanii waggoota meeqaaf darasoota kumaan lakkaa'aman barsiisaa akka turantu himama. Amma immoo sheekota tokko waliin argama. Isaanis seenaa geebjariyyiidha.
haga tokko nuuf himanuufi inshallah haga xumuraatti nu waliin tura. Jalqaba irratti maqaa keessan nuuf himuudhaan inshallah gaafii tokko tokko waa'ee geebjariyyii sheekota geebjariyyii ilaalchisee waan tokko tokko nuuf himtu. Inshallah. Ishi maqaan kiyyas Sheekh Tahaa Abbaa Jabal Abbaa Fiixaan jedhama. Dhaloonni kan koo fi ganda geebjirooti bakki namatti barsiisuu jiru immoo ganda Wideen jedhama. Ammaaf ganda Widee irratti barsiisaa jira jechuudha. Masha Allah. Mee hadhagaa walumaan hadaraa geebjariyyii daawwachuurra walumaan argamnee jirra. Akkuma kana maqaama isaanii fuuldureetti illee argamna. Mee geebjariyyiin tokkoffaa fi lammaffaa jechuudhaan beekamu. Geebjariyyii tokkoffaan isaan kamii? Akkasumallee maal eessaa ka'anii akka as dhufanii qubatan akkasumallee isaan lammaffaan eenyu akka ta'an walumaan mee gabaabsitanii nu biraan geessu. Ishi akkasuma galatoomaati. Geebjariyyii tokkoffaa jechuun sheekota Sheek Bashiir jedhamanii Sheek Bashiir Wiriiroo jedhamanii Wiriiroo jennaan Guraagee keessatti naannoo tokko Guraagee keessaayyii naannoo tokkotu jira Wiriiroo kan jedhamu achirraa dhufanii sheekota Shiroo irratti sheekota Shiroo Sheek Shariif Shiroo Sheek Shariif Shiroo kan jedhamanu sheekota Shiroo jennaan beekamaadha. Akkuma Oromiyaatti akka Itoophiyaatti nama beekamaadha isaan irratti osoo qaraanu isaanirraa eegaa ilmi fixatanii jara akka Saddeeqiyyuu fa'aa warri shariikan isaanii gurguddoodha. Akkuma sanatti Abbaa Jifaar fa'aa biratti beekamaa waan tahaniif Abbaa Jifaartu fidanii isaan as qubsiisanii jechuudha sheekota Shiroo fa'aa wajjiniini akkasitti as qubsiisanii asitti ilmii barsiisaa turanii darasoonni isaanii waan lakkoofsa qabu miti gurguddoodha waliyyoonni gurguddoon warri ahlal karaamaa gurguddootu jijjiran waan ta'eef danuu dhagaa lakkoofsi isaanii hin beekamu isaan darasoota isaanii warra gurguddaa sana keessaayyii ilmi isaanii geebjariyyii lammaffaa jechuudhaan kan beekaman maqaan isaaniidha sheekota Haaji Muhammad Kaazim kan jedhamanu jechuudha. Nulleen darasootuma isaaniirraa jechuudha darasoota sheekota Haaji Kaazim irraa warra Ilubbaa Booraa jiru jira warra Baalirra jira warra aanaa Qarsaa keessa jira danuu dhagaa shariikan isaanii danuutu jira darasoonni isaaniis akkasuma waan lakkoofsa qabu miti danuu isaatii jechuudha hedduudha. yeroo biraa qorachuu dandeessanii. Baarakallahu fiikum. Egaa isinillee rabbiin nama qe'ee kana keessatti egaa nama seenaa guddaa dabarsee ilmi illee hadaraadhuma kanarraa barattanii akkasumallee biyyuma kana keessa qubachuudhaan hawaasa keessan tajaajilaa jirtanii ammallee rabbiin umurii keessan nuuf haa dheeressu. Ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha maqaa Alhidaaya Jama'aatiin akkasumallee maqaa hordoftoota keenyaatiin. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ziyaaraa sheekota geebjariyyii bootaa jedhamu hadaraa kana ani ziyaaruudhaaf har'a kan asitti argamne. Baarakallahu bikum gamanumaan amma waa tokko tokko walii ibsina. Akkuma kanaan duratti itti fufnee jirru amma maalirra geenyaatiin kan nuti jirru. Sheekonni kun barnoota ilmii diinii wantoota adda addaa barsiisaati kan isaan turanii kanaan beekamuudha. Isa kanarra akkuma beekamu bootaan hadaraan bootaan guddaa kun akkuma beekamu bootaan akkanatti bareedu kuni wanti bareedu guutuun isaayyuu kan irraa nu gammachiisu bu'uurri amantaa islaamaa isaanii kanaan duratti maal akkam ture wanta jedhamudha kan nu gammachiisudha. Kanaaf sheekonni geebjariyyii kun kitaaban kaa'an yookaan immoo lafzi keetti yeroo dubbatanu akkamitti akka isaan ibsaa turanii walumaa galatti kan nuti dubbannu ta'a. Inni kuni aqiidaa isaanii keessatti kitaaba yookaan immoo waan barreessan keessatti sheekonni kuni waa'ee rabbiin qulqulleessu gaafa yeroo dubbatanu akkamitti akka dubbatanii fi rabbiin bootaaf kallattii irraa qulqulleessanii dubbachuu isaanii gamanumaan namoota warri naannoo kana jiranirraa inshaallahu tabaaraka wa ta'ala kan fudhannu ta'a. Baarakallahu bikum gamanumaan gama keessumaa keenyaa isin dabarsa. Assalaamu alaikum warahmatullah. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan keessan jalqaba irratti eenyu isin jedhu? Maqaan kiyyallee Muhiddiin jedhama dhalataa Saajaa irraa kan hin ta'edha. Baarakallahu bikum. Muhiddiin amma kan gaafii kan isin gaafadhu sheekonni kun kanaan duratti aqiidaa waa'ee rabbiin qulqulleessu maali akkamitti akka isaan ibsaa turan rabbiin bakkaaf kallattii qulqulleessuu keessatti akkam ture wanta jedhamudha. Isaanii maashaallah nama aqiidaa kanarratti haalaan gajjabeessee ilma namaa kanallee barsiisaa ture darasoota isaaniillee barsiisaa kan turanidha. Keessaa iyyuu takbiiraa kan iidaa keessatti barreessanii kan jiranu tanziiha rabbii kana qulqulleessanii dubbatanii inni hin dhalatu immoo waa isarraan dhalatu isa jedhanus dubbatanii kallattiin malee bootaan malee jiraataadha isa jedhu irratti dubbatanii turanii maashaallah. Kitaabichi sana bakka isaa mahalla shaayidiidhaan gallee dubbachuuf sa'aatiin waan nuun geenyeef sila waan guddaa dubbachuuf deennaa maashaallah guyyaa bal'aadhaa waliin numa dubbannaa garuu immoo isaan amma umurii isaanii keessatti geebjariyyii ka awwalaallee ka lammataallee
bareechanii ilma namaa kana barsiisaa turanii hammayyuu nuti jalaa hamma qaqqabanne geejjibiyyi lammaffaadha kan inni qaqqabadhe isaan irraa kan hamman baradhe hamman argate maashaallah haala gammachiisaadha nullee karaa isaanii hordofnee jirraadha maashaallah kanaan booda immoo bal'ifnee kitaaba isaatii fi ummatoota nu dhaggeeffatu hundaaf illee ibsuudhaan ni dandeenya jedhaan akka kiyya. Baarakallahu bikum baay'ee ulfaadhaa galatooma. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Isaanis akkuma abbaa isaanii umrii isaanii guutuu diinii baruu fi barsiisuudhaan dabarsanii ulamaa'ota baay'ee oomishuun haga ammaatti kanneen biyyoota baay'ee keessa qubatanii barsiisaa jiranidha. Egaan daawwattoota keenya seenaa harimaa geebjariyyii hunda dubbannaaf osoo hin taane irruma tuttuquudhaaf jecha har'aaf waa'ee seenaa geebjariyyii qopheeffanne kanumaan xumurraa sagantaa gola seenaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. رب مرحبا آمين آمين أكمل مكمل رب الهاتاج آمين أكمل مكمل رب الهاتاج آمين أكمل مكمل رب الهاتاج أكمل بسم الله علماء علمي أكمل مكمل رب الهاتاج علمي أن دارب علمي ناس علمي أن نتكلم جاهز هذا علمي أكمل مكمل رب الهاتاج النبي أكمل مكمل رب الهاتاج سمنا كهيتاو سمنا سان بيجي كسمنا كهيتاو بسيا قالتو آمين وانت خلاص من دون مقبول ربنا هذا قتي قول أتى ربنا تعالى محمد وعلى
وعلى آل سيدنا محمد الذي ولد نزيفا مكتوب سرا اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد